Guyyaan alaabaa biyyaalessaa 17ffaan mata duree alaabaan keenya tokkummaa biyyaalessaaf birmadummaa fi ol ka'iinsa Itoophiyaaf jedhuun guutuu biyyattiitti kabajameera. Haaluma wal fakkaatuun guyyaan alaabaa biyyaalessaa 17ffaan mana maree bakka bu'oota uummataattis kabajamee ooleera. Pirezidaantiin mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseen haasawaa taasisaniin alaabaan keenya ibsituu eenyummaa fi mallattoo birmadummaa keenyaati jedhan. ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ የብሔራዊ ህብረታችንና አንድነታችን ማሳያ Alaabaan biyyaalessaa mallattoo sabdaneessummaa fi tokkummaa miira lammiileen jaalala biyya isaaniif qaban ittiin ibsatan hariiroo obbolummaa lammiilee gidduu jiru kan ittiin mul'atudha. Alaabaan keenya mallattoo wareegamaa tokkummaa bilisummaa fi birmadummaa biyya keenyaati. Alaabaan keenya kan gootonni kaleessaa dhiiga isaanii itti dhangalaasanii lafee isaanii itti cabsanii lubbuu isaanii qaalii itti wareegan kabajaan tiksanii kabajaan kan nu dhaarchisanii mallattoo bilisummaa fi injifannoo keenyaati. በክብር ያስረከቡን በልባችን ታትሞ የቆየ የአሸናፊነትና የነጻነት አርማችን ነው. Nageenyi waan hundumaa dursaa mootummaanis harka isaa nagaaf diriirsi hin dachaasne kan jedhan pirezidaanti Taayyeen waldararuurra rakkoo jiru marii fi marabbaan furuutu furmaataa jedhan. Kanaafis tumsi lammiilee barbaachisaadha dhaaman. መንግስት ሁሌም ለሰላም ንግግር ቁርጠኛ አቋም አለው. Mootummaan keenya yeroo kamuu caalaa marii nagaaf kutannoo cimaa qaba. Qaamni kamuu wal dhaggeeffachuuf, walitti dhiyaachuuf, waliin mari'achuudhaaf waan kamuu caalaa dursa kennuu qaba. Walitti bu'iinsi iddoowwan tokko tokkotti nageenya uummataa jeeqan dhaabbachuun karaa nagaa fi miiraa akkasumas immoo karaa qabsoo siyaasaa kallattii nagaa ta'etti dhufuu qaba. Biyya har'a nu harka jirtu itti fufsiisuu kan danda'us dhaloota har'a jirudha. Kanaafuu abbootiin amantii, dargaggoonni, ogeeyyiin miidiyaa fi uummanni biyyattii hundi qooda isaa akka baatu maqaa koo fi maqaa mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. የበኩላቸውን እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ በእኔና በኢፌዴሪ መንግስት ስም ጥሪ ለማስተላለፍ እወዳለሁ. Biyyi keenya Itoophiyaan rakkoo keessaa fi alaa qolachaa biyya kabajaa ishee eeggattee as geesseedha. Kunis kan ta'e ijoollee ishee alaabaa biyyattii ol qabuuf lubbuu isaanii dabarsanii kennan waan qabduuf jechuun dubbatu pirezidaanti Taayyee Asqasillaaseen. ኢትዮጵያ በየዘመናቱ መካከል አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን የሚፈታተኑ Itoophiyaan baroota hedduuf tokkummaa fi birmadummaa ishee kan qoraa turan rakkoo keessaa fi alaa irra aanaa darbaa kanas geesse walharkaa fuudhiinsa dhalootaani. Lammii biyyasaaf alaabaa biyyasaatiif lubbuusaa wareegu waan hunda caalaa immoo Itoophiyaaf kan dursu bilisummaa fi birmadummaa biyya irratti kan hin qoosne gootota hedduu waan qabduuf biyyi keenya. Kanaafuu guyyaa alaabaa biyyaalessaa 17ffaa wayita kabajnu rakkoo keessaa fi alaa nu mudatan humna waloomeen tokkummaan dhaabannee injifannoo darbuun birmadummaa Itoophiyaa eegsuuf waloomaa fi tokkummaa keenya itichuun kutannoo qabnu fuuldura alaabaa keenya dhaabannee waadaa keenya haaromsuun ta'a. በሰንደቅ ዓላማችን ፊት ዳግም ቃላችን በማደስ ይሆናል.